Waldorgommiin kubbaa miilaa kan Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaatiin qindaa'ee Kanaadaa magaalaa Torontootti haala ho'aan itti fufee jira. Waldorgommiin kun waggaa 17ffaaf kan godhamaa jiru yoo ta'u, bara 1996 akka lakkoofsa Awurooppaatti magaalaa Torontoo keessa jalqabuun gabaafame. Waldorgommii baranaa irratti kan qooda fudhatan gareewwan 8 yoo ta'an, 6 Oromiyaa xiqqoo magaalaa Minneapolis irraa ta'uun hubatame. Isaanis Dirree Dawaa, Utaawayyuu, Oromiyaa 11 Stars, 10,000 Lakes fi tiima takkaahuu garee Risaa jedhamu ta'uun gabaafame. Taphoota gammaa taphataman irratti Oromoo United OU'n tokkoffaa ta'uun maddi oduu Gadaadaa akkam jedhamu gabaase. Akka Gadaadaa akkam jedhutti Oromiyaa 11 Stars gareen bara dabre Minneapolisitti moo'atee geeba fudhate. Sadarkaa lammaffaa irratti yoo argamu, Odaan sadaffaa, Dirree Dawaan afuraffaa, Utaawayyuu shanaffaa, 10,000 Lakes jahaffaa irratti kan argaman yoo ta'u, hanga ammaatti gareen hunduu tapha 2 qofa taphachuu isaa addeeffame. Kanuma wal qabsiisuudhaan baniinsa guyyaa kubbaa miilaa kanarratti Sossoha Afran Qalloo bara 50ffaa jedhamee ayyaanni guddaan magaalaa Torontoo keessatti godhamuun dhageeffame. Ayyaana kanarratti beektonni fi hayyoonni Oromoo dubbatanii akkasumattis warri Sossoha Afran Qalloo irraa jalqabaa kaasanii hanga har'aatti qooda fudhachaa jiranii fi turan irratti argamanii seenaa Afran Qalloo fi Sossoha ijoollee Urjii Bakkalchaa akkasumattis kan Biiftuu Ganamaatii fi kan biroodhaa irraa barnoota kennan. Qophiin Oromoon waggaatti yeroo tokko gootutuun dhageetti akka horattuu fi akkasumattis Oromoon ufumaa uf gabaasuu barachuu akka danda'u gargaaruudhaaf jecha O-Pride waamicha dhiyeesse. O-Pride waamicha isaa kana keessatti Oromoonni takkaahuu dargaggoonni magaalaa Torontoo jiraatanii fi warri naannoo adda addaa irraa qooda fudhachuudhaaf Torontoo deemanii footoo kaasuudhaan viidiyoo waraabuun akkasumas sagaleedhaa fi karaa adda addaatiin waraabanii akka intarneetii irratti baasanii ufumaa waan deemaa jiru kana gabaasan. Yeroon har'aa yeroo ta'anii miidiyaa takkaahuu warra sabaa himaa eegan akka hin ta'in hubachiisuuf jecha waamicha dhiyeesse. Dabalata waamicha kana arguudhaaf marsaa opride.com kan armaan gadii kana ilaalaa.